amane gurbaan waaqa tokko malee abbaa malee waaqni dhugaa ka biraa hin jiru jedhe atoo akkas amantaa Ammayyu tokko bada siitoon biraa hihiike malee dura tokko jenne nuti. hin jenne wallahi hin jenne tokkicha kana malee abbaa malee waaqni biraa ni jira yoon sin jedhe imma mannaan jedhe ni jira moo hin jiru Sila yusitti min jiru siin jedheera garuu akkaataan isaa sii galuu qaba. Akkaataa miti naa gali akkaataan lakkocho waaqayyoon keenya kamuusellee yaa dhagaa Israa'el waaqayyoon keenya tokkuma jedha Iyyesuus Kiristoos illee waaqni tokkuma jedha Abrahaam illee tokkuma jedha Iyyesuus Kiristoos waaqni tokkichi dhugaadha abbaa qofa jedhe walii galee kanaafuu Iyyesuus dhuga dubbate moo dhara dubbate Nama sirriidha dogongora hin jenne nama bakka abbaa malee abbaa kana malee qaamni biraa waaqa dhugaadha kan jaamu jira hin jiru tokkuma dhammayyu. Iyyesuus waaqa moo waaqa miti Waaqadha. maqaa kan alaaf kijiba jechuun Kijiba miti. kijiba Iyyesuus waaqa dhugaati hafuura qulqulluu waaqa dhugaati jedhe moo abbaa qofaatu waaqa dhugaati jedhe bareessa geetu ko afaan oromooti maa kana nu rakkista Lakki sirriidha amma anaaf yeroo dubbannu akkasitti yoo stireetii dubbanne sirriidha garuu akkamittiin kun dubbatame yeroo sana maal ture kan jedhamu yoo adda baafanne maal ture waaqni deebii sana daa'ima ture eenyu ture waaqni okay guyyaa keessa akkuma daa'ima waggaa lama sadii guutu akkuma jijjiirama waaqni Waaqayyo isa amma sagalee sanni gosa Kiristoos lafarratti dubbate sana maaliif dubbate iddoo sanatti kan jedhamu achi kitaaba qulqulluudha. Waaqni tokko jedheen qasuma dubbate maaltu bira jira barsiisonni nu maaliif dubbate way jedhani waaqni keenya tokko yaa Israa'el dhagaa waaqayyoon keenya tokkuma jedha abbaa kooti abbaa keessan ma jedha abbaa keessan hin jenne ni bar waaqayyo kooti waaqayyo ma keessan jedheen ati amma si gaafadha namummaa keetiin arra Iyyesuus gaafa amee akkuma keete gaafa namummaa isaatiin biyya kan lafaa kana deddeebu waaqni inni waaqessaa ture kan inni sagadaa ture kan inni kadhachaa ture kan itti booyaa ture hafuura qulqulluutti moo ilmatti moo abbatti inni amma yeroo sana kan inni godhe maaliifidha sila sitti men ture maaliif teedhiisi ka maaliif godhee isin hin jenne bar maaliif godhee booda deemta gaafa biyya lafaarra jiraate deddeebuu barsiisuus waa hunda godhaa ture lafarra deddeebi'ee waaqayyo inni itti sagadaa ture kan inni kadhachaa ture kan itti booyaa ture waaqayyo abbaa kana moo ilma moo hafuura qulqulluu yeroo sanatti inni lafarra yeroo ture sanatti tokkoffaa akka nuti nama taanee foongatii uffanneef akkaataa nuti hubannutti nutti muuf nama taatanii duraan nama ta'e jechuun maal barsiisu waan sin jedhe barsiisuma saniif maashii shawwade okay yeroo san isumaatu waaqa okay yeroo san Iyyesuus Kiristoos waaqni inni kadhachaa ture irraan si deebe kan itti sagadaa ture kan itti booyaa ture kan itti lallabachaa ture kan barsiisaa ture waaqayyo abbaa kana moo waaqayyo biraati ilaali ammanni akkamittiin ufee jettee na gaafattee hin beektu guyyaa tokko guyyaa baay'aa suni hin jedhu akka itti dhufee gaafadha Iyyesuus akka itti dhufees isteep siin gaafadha kana boodaan si gaafadha kana deebisa siin gaafadha sakeen daqiiqaa takka booda yaada gaarii amma immoo ilaali ani immoo tokkichuma kana deebisa takkittuma kana deebisa filiis maqaa rabbii guddaatiin si qabee waan sin jedhe waaqayyoon Iyyesuus Kiristoos namummaa isaatiin waaqessaa ture kan sagadaa ture kan itti booyaa ture waaqayyo kam ani immoo guutuu isaa yoo ta'e malee siif hin dubbaddu yeroo sana ifa sii ta'a jechuun barbaade cafadhu kuni dhugaarraa dabuudha galatoomi daa'imman isinitti kanaa kan isii wajjin haasa'a ammatti firaa dhisi okay kingi abdii jirtu ajaa'iba abdii meesinga abdii nabi Muhammad gaafa biyya lafa Nabi Muhammad gaafa biyya lafaarra jiru islaama dhaggeeffadhu abdii kana deema Nabi Muhammad gartee Gabri'eel waaqessuu ture moo Nabi Muhammad waaqessuu ture moo Allah waaqessuu ture Allah waaqessaa ture thank you kanumaan si gaafadha gartee obboleessa koo guutu Iyyesuus Kiristoos waaqa abbaa waaqessuu ture moo waaqa ilmaa waaqessuu ture moo waaqa hafuura qulqulluu waaqessuu ture inni nagaama akkam jirta nagaa keeti galata gooftaa akkam jirtu obbolaa koo nagaa keessanii nagaa baga nagaan dhufte noor as geeraa jenneerraa kabajamaa shaayee moo buna moo niskaaffee maal feeta waanuma sin barbaaddan waanuma sin jaallattan yoo mataan isin dhukkube kiniina illee hin qabna kiniina isin qabna laa kiniina itaana isin qabna kunoo seexaana illee hin baasna
Yaa Lakki salaam. qoricha mataa nu fayyadu. Asira. Afuura mallee Nama baay'ee dhufa beekta. Akka mana hospitaala Naa dhukkubsata adda addaa dhufa beektu. rakkoo TikTok hin tun qabaattu. leencaa dhufa, adurree dhufa, waan munyuuqaa, waan bararaa hundaa dhufa ganda kana. Seexana baastee beektamatti. Beetu anuu baasee beeka bar ustaaza Muhammad si anuu hin Nama baasa. dhufa. Akkamiin? Yesus. Wallahi wallahi amma miti gaafa umuriin kiyya kana gadiyyuu baasee beeka seetan. Gaafa ani umuriin kiyya aganan ga'in jechuudha. Akkamiin beekta seexan akka keessa jiru namicha irraa baaste sana? Beeknaree mallattoo argite. Seetan niin dubbatti bar. Na? Kan Yesus tokkoon argine mbahu gartee baasee maaliif wartee harkarroo keessa galchee bar seexaanii Yesuusan been deemnee bar harkarroo seenee bar. Inni ajajameetudha. Ajajameetu iddoo deemi jedhame ajajame. Seenuu jedheen achi seena malee ajaja akkasii achi seena maaliif beeyladaa keessa galcha seexaana harkarroon ilaarra seexaana qabdii bar. Oh, kan achin seena kan jedhee. Yesus ilma namaarraa baasee beeyladaa humaan qabne keessa galchee bar. Wallahi lazim. Kanaaf dogongoraare. Dr. Zakir tokko it's not fair. It's not fair. Why? That's not fair. Uumama gartee keessa ofee adeemu seexaanni hayyama asii galu malee jedhanii bar hayyamee fi akkasii hayyee galu jedhanii bar fadhii seexaanaa guutee bar Yesus. Yaa feerii kan hin taane akka ilaalcha foonni akka keenyatti sirriidha. Garuu akka waaqayyootti immoo kan inni godhee. Seexaanni irra karkarroo keessaa bee. Seexaanni karkarroo keessaa bee. Tokkicha waa dubbachuu barbaadeen dhufee yeroo bal'aallee hin qabaatu. Yeroo bal'aallee hin qabaatu tokkicha waa dubbachuu barbaadu. Haa dubbatu. Okay, go ahead. Ayyee wajjin haasofnaa. Evan mata duree keenya dhageesseeti. Jala taa'ee dhaggeeffachaan ture. Yesus waaqa qaba moo waaqa hin qabu? Yesus Kiristoos akkasii abbaa. Baay'inaan illee yoo ni fubaade waa'ee waaqummaa Yesus irrattidha kan falmiin godhamaa ture. Yesus waaqa qaba moo Hin dhaga'ama. Waan qabatamaa wanta macaafa irratti barreeffamee jirudha kan dubbannu. Yesus Kiristoos waaqa guutuudhas nama guutuudhas qaama namummaatiin nama fuulduratti kan mul'ate. Maaliif kana godhe immoo bakka namaa bu'ee abboomamuudhaafi namni abboomamee fayyuu waan hin dandeenyeef si'ool keessaa bahuu waan hin dandeenyeef namni inni jalqabaa Addaam ture. Addaam inni jalqaba Waaqayyoon arge. Addaam inni jalqaba addunyaa kana keessatti hojii jalqabee nama kan fuulduratti iyyuu ifaa kan ta'e isa cubbuu hojjete ture isa kufe ture jechuudha. Jannata Eden keessa akka kaa'e namni kamiyyuu kana hin beeka. Waaqayyoo gaafa nama uumu achi keessa ture. Jaalalaan gaa walitti haasofna jechuudha. Waan gaariidha. San dhugaa keetti seera uumamarraa kaasnee dubbifachuu dandeenya. Tokkorraa kaanee haga 4-5 illee dubbifachuu dandeenya. Rakkoon qabu ifaadha yaadni kan kee. Mee amma axarri godhitti akka namoonni dhaggeeffachuudhaaf akka nuun nuffinetti jechuudha. Yesuus akka macaafa qulqulluutitti bu'uura macaafa qulqulluu godhatuudhaan fakkeenyaaf akka kiristaanonni akkasitti amanuu danda'an amanuu dhiisuu danda'an. Sun waan biraati. Akka macaafa qulqulluu bu'uura macaafa qulqulluutitti Yesuus waaqa qaba moo waaqa hin qabu? Isuman egaa mata duree isaa si ibsuu barbaadeetanii. Uummanni hundi warra macaafa dubbisu. Warri as atamma argitu kun namoonni 300 as jiran kunii fi warri gasteera jiran kunillee hundi isaanii warra macaafaaf quraanallee wal bira qabee baratuu fi dubbisuu fi akkasumallee hubannaa isaa qabudha. Baay'een isaanii jechuudha ni beekan. So kanaaf akka isaan nunnuffinee fi mee Yesuus akka macaafa qulqulluuti bu'uura macaafa qulqulluutiin Yesuus waaqa qabamoo hin qabu akka macaafa qulqulluutti. Isumani himaa jira ennaa Yesus Kiristoos waaqa guutuudha nama guutuudha jedheera.
jalqaba namni kufee Iyesuus Kiristoos macaafa keenya keessatti namoonni of hirkaa qabdan Filiphisuus boqonnaa 2 lakkoofsa 6 akkanadha. Lakkoofsuma 5 irraa qabee yoon dubbise akkanadha. Yaada garaa isa Iyesuus Kiristoos qabu qabaadhaa. Inni bifa waaqummaatiin utuma jiruu ulfina waaqummaa isaa abbaa isaa wajjin walisa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galle of godhe. Bifa garbummaa hin fudhatee fakkaatti namummaa hin dhalatee waa hundumaanis immoo nama ta'ee jedha. Jalqabumayyuu gaa kan ibsu macaafni kuni fakkaatti namummaatiin nama ta'ee dhalatee jedha. Inni maal qaba ture? Inni bifa waaqummaa osuma qabu jedha. Egaa Yesuus Kiristoos maaliif nama ta'e? Inni akka namaa nyaata ture, akka namaa hin dhuga ture. Waaqni du'uu hin danda'a, waaqni waraanamuu hin danda'a, waaqni namaan uume. Akkamitti namaan du'uu danda'a, akkamitti namaan waraanamuu danda'a, namni akka keenya nyaatu, namni akka keenya dhugu, namni jedhu gaaffii danuu kaasuu danda'a. Kun kan ta'eef immoo abeet okoo. Ilaal, ati Yesuus eenyu waan jedhu naa deebisuu jirta. Ani immoo Yesuus eenyu sin gaafanne mata dureen koo eenyummaa Yesuus ibsuu jirta. Ani garuu eenyummaa Yesuusii miti kan si gaafadhe. Yesuus waaqa moo waaqaa miti illee sin gaafanne. Kan si gaafadhe Yesuus አምላክ አለው ወይስ የለውም የሚል ርዕስ ነው የጠየቁ። አፋን ኦሮሞቲ አሞ ኢየሱስ ዋቃ ቀበሞ ሂንቀቡ ከንጀዱዳ አቲ አሞ ኤኙማ ኢየሱስ ና ዴቢሱ ጅርታ አኔ ኤኙማ ኢየሱስ ሲንጋፈነ ኢየሱስ ዋቃ ቀበሞ ሂንቀቡ ደጋፊንክያ ቃማ ፎኑማ ሳቲቲን ዋቃ ቀባ ቴንክ ዩ ኢየሱስ ዋቃ ቀባ ጀቹድ አገን ሲጋፈደ ከነ መጫፍኒስ ረጋባ ዮሐንስ ቁና ሲተኒማ Waaqa qaba Yesuus waaqa qaba injennes fannu irratti gaafataa'u amlaake kan jedheef cubbuu namoota hundumaa baatee waan jiruuf Yesuus Kiristoos bakka namaa bu'ee baateera cubbuu jechuudha. Kanaafi abbaa koo jedhee kan inni dubbateef Yesuus Kiristoos qaama fooniitiin kan durbee maarame irraa dhalate yoo ta'uyyuu akkastu ture egaa inni qaama fooniitiin kan biyya lafaa kana irratti malee qaama waaqummaa isaatiin miti. Ishi walii galla akki goonu mee amma fakkeenyaaf maqaan kee eenyu? Ermiidhaami? Amantiin kee maali? Amantiin koo amantii Peenteedha. Peenteedha, thank you. Akkuma akkana gaaffii si gaafadhe daayirektii naa deebiste akkasuma gaaffii macaafa gurraa waa Yesuus si gaafadhulee daayirektii naa deebise. Mee amma fagoon naginiiti. Yesuus Kiristoos amma gad dhaabiitii waaqa qabamoo hin qabu. Kanuma naa deebise mee bakka biraan deemini. Ela Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessatti qoyka wali ela akka inariifannu jechuudha. Yaada akka nama yaada hubateetti haasofnaa. Yesuus Kiristoos qaama namummaatiin biyya lafaa keessa ture. Akka namaatti guddateera. Akka namaatti nyaateera. Akka namaatti jiraateera. Waaqa qabamoo hin qabu nama. Namummaanis haa ta'u waaqummaan waanuma fedheen haa ta'u Yesuus waaqa qabamoo hin qabu. Gad dhaabeeti. Yesuus in kadhataa ture abbaa qaba inni biyya lafaarra jiru abbaa koo jedhee ture. Akkasidha jechuudha. Macaafni qulqulluun kan dhugaa nuu ba'u kanaadha. Macaafa qulqulluu keenya keessattis immoo wangeela Maatewos boqonnaa 16 keessatti gaafa dubbatu isa kana dhagaa jedheera Waaqayyo Abbaan. Ilmi koo ni jaalladhu isa kana dhagaa jedhee Waaqayyo Abbaan dubbateera jechuudha. Nu dubbisuu hin danda'a wangeela Maatewos boqonnaa 17 keessatti abbaan koo abeet in ariifattume maaliifi? Bakki situ bar bakka meeqa seenuu jira? Bakka meeqan seeniniiti akki gootu ani waan gabaabduu wahii si gaafadhe. Yesuus abbaa qabaa siin hin jenne ani. Yesuus waaqa qabamoo hin qabu siin jedhe qaba yookaan hin qabu qofa naan jedhi waan biraa keessan seenin ibsa ifti kennite rakkoon qabu in ibsitaati. Yesuus akka macaafa Waaqayyoon qaddamoo hin qabdu namni biraa obsaan. Qaa isin zim jedha warri kaan zim jedha qaa nan dubbadha macaafa narka jira wangeelii narka jira wanta ta'eefi obbolaawwan koo isin jaalladha xiqqoo innaa wanta tokkoon isin gaafadha gaaffina ni qabu Yesuus isini kan hordoftani Muhammadidha
nabiyyi Muhammadii fi nabiyyi Isaa gidduu garaagarummaa jiru. Nabiyyiin Isaa otoo hin fannifamiin ol butamee jettanii nabiyyi Muhammad immoo du'eera amma kan jiru du'ee jira jechuudha. Isa jirutu caala moo isa du'eetu caala? Naguma ati garuu isa du'e moo isa jirutu caala? in gaafatta bar mata duree tokko too haasa'u jirumaaf mata duree biraa keessa seentaatu waan si gaafadhe yoom naa deebiste khayr inshaallah. Hinde ani waan si gaafadhe dhiistee waan biraa maasofta waan si gaafadhe ila waan takkitti si gaafadhe Yesuus waaqa qabamoo hin qabu kanuma naa deebisuutu yakkatti si joorsa maa joorta waan si gaafadhe qofa naa deebis gaaffii gaafachuu yoo barbaadde in gaafatta Nabi Muhammad moo Yesuustu caala kan jedhuufi mata duree yoo barbaadde saatii qabannee haasa'uu dandeenya hunoo asitti hunoo mana abu mu'azitti aniifati jechuu namni tokko too gudduu keenya hin seerin yoo gaaffii si gaafadha naa deebisi jettes akka ajaa'ibaatti si deebisa akka ati lammata deebitee gaaffii kana hin gaafanne si deebisa rakkoo hin qabu garuu gaaffii si gaafadhe qofa naa deebisi. Yesuus waaqa qabamoo hin qabu? Yesuus አምላክ አለው ወይስ የለው? ሚውቲራ ካፈዱ ሚውቲራ ጅርታ በስ ከነማ ቆፈና ዴቢስ መትሬ ብራ ከሰን ሰኒን ጋፊ ዮ ቀባተሞ ኢንጋፈተ ጋፊ በርባደ ጋፈተ ረኮን ቀቡ አሞ ዋን ዝጋፈደ ኢየሱስ ዋቀ ቀበሞ ሂንቀቡ ከንጀዱ ቆፍ ሱብሃንአላህ ገሩ ማሊፍ ጋፊ ከለቲዳን ሚሊቁን ሀመካ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا أبدا نقول لا بتشو دفيتي. جديدة يا. نسنيو. لما هذا أنت أدرس وانجيل. أكركوت. لا أكم سيدا إني أما فكيني بكا كان ندبسو بكا ما إني جروهنا وأنا تدبسو في دوكا نين دبسو سيمبر بادوس لا أتلين بكو مثلا تدبستي Waaqayyoon akka inni qabuttee bira darbu nama akkasii malee yoo dhaabbattee masa gaafachaa oolte inni siin deebisu inni Filiphosii fi Phaawulosii fi Phexrosii fi Barnaabaas hin jettaa bula halkan guutuu jechuudha. Eegalee. Kootii baasii jedhaan malee yoo erganni deebiitti dubbisteeti bira dabarta. Azuru yeroo itti dhiisee bar kiniininis ni jira yennee itti dhiisnee bar himnee fi bar duraan. Waan biraa gaafata. Siyaasa uummata kanaadha osuma dhaga'u bar jalaa dida. Usuma dhaga'u kan akka nama dhageenyeetitti jalaa dideetiin tiksii biraatitti dabara subhaanallah yoo jiraate naa kenni booda jechuun ifta sanuma didee tiksii biraatitti tara wallahi siyaasni uummata kanaa akkana hunoo caammaa guurate tare akkanuma si oofan haada kana akkana godha akkanuma godhaa jogaggoo hanni harkatti galee dhumatiin deeman beeyta gaafii Muhammad irraa achirraa eenyu kadu akkana si godhan hin beeyna nuti sabdiinis ni beeka kana mata meeqa jalama deemanii mee deemnee tuma zoorsifna wala haa fixatu. Zoro achumat zoro warra maarre gaafii zoro akkasuma. Ani kan jedhu ustaaz ani yeroo hunda kan ajaa'ibu maali beektanii? Waaqayyo du'e Yesuus waaqa jedhaa hin du'e jedhu du'uun waaqayyo isaan hin ajaa'ibu du'uu namaa kan Nabi Muhammad isaan ajaa'iba. Nabi Muhammad alayhi salaam nama. Maatu akkan waaqa isaanii nuti nama jennuun ergama jennuun tokko waaqa isaanii kan wal madaachisan. Duuti waaqayyo naman ajaa'ibne naman dhibne naman garramne du'a namaatu nama ajaa'iba. Maali yoo du'a ta'e Muhammadiin qofa miti alayhi salaatu wassalaam nabiyyoonni kun nabiyyoonni hundi Adam harkaan uumame du'e kan harkaan waaqayyoon harka isaatiin koottaa jedheen sanu koottaa akka bifa keenyaa sanuu jedhee tolche sanuu qote hin jiru. Kanaaf rakkatan.